Filisxiim wayita barbadooftuu uummanni addunyaa beekumsaa fi sammuu qabu sagalee mormiisaa dhageessiseera. Aantummaa uummata Filisxiim qabu calaqqisiira. Israa'eliin immoo abaareera. Dhimmoonni jeequmsaa Haayitii fi barattoota Naayijeriyaas haaluma wal fakkaatuun sosochii fi dhimmichi anas ni ilaallatan olaanaanii taasifameera. Waggoota 50 olii darbanii fi biyyooti kunneen caalaa haala jireenya rakkisaa fi gadadoo cimaa keessa kan jiraatan uummata Koongootiif garuu duulli yookiin deeggarsi tokkiyyuu gonkumaa taasifamee hin beeku. Hanga har'aatti addunyaa Koongootii fi abukaatoo ta'e argachuu hin danda'amne addunyaa guutuu kanarra. Osoo beeknu yookiin hin beekin dhiigaa fi foon daa'immanii guddattoota dubartii ulfaa fi dargaggootaatiin kan oomishamanii fi itti fayyadamnu moobaayilaa fi laaptoopiiwwan baannee deemna. Yeroo ammaatti guyyaa har'aatti yoo xinnaate daa'imman Koongoo 300,000 ol ta'an barii hanga galgalaatti humna isaaniitiin olitti gasoo fi akaafaa qabachuun hojii albuuda baasuu irratti hirmaatanii argamu. Daa'imman biyyattii waggaa 4 ta'an harka haadha isaanii keessaa bahuun waggaa 5ffaa isaaniitti marrimaan duwwaan meeshaa tokko malee harka isaanii bibbiccuu sanaan hojii oomisha albuudaa irratti lafa soquun ni hirmaatu. Yeroo ammaatti yoo xinnaate Koongootti daa'imman miiliyoona 15 ol ta'an waan afaan buufatan dhabanii beelaan dararamaa jiru. Hojii albuudaa oomishaa kana irratti dhibaa'uu dhiisaatii guyyaa tokkotti hanga oomishaa albuudaa ramadamee fi keessaa tokko yookiin 2 kan hanqate tanan harki yookiin miilli daa'imman yookiin obboleessaa fi obboleettii yookiin immoo maatii isaanii akka muramu taasifama. Achiin boodas aantee fi yookiin fira miilli yookiin harki isaanii muramee waliin suura akka ka'an ni taasifama. Kunis immoo addunyaan kan beekee fi ifatti wanta hubatamedha. Baroota 1960 fi 70 hanga har'aatti haala kanidha jireenya guyyaa guyyaa isaanii. Nagaa fi fayyaa kanisiif hawwinu daawwattoota chaanalii ajaa'ibaa keenya. Seenessa keenya har'aatiin biyya keenya uumamaatiin badhaatee garuu immoo xaxaa fi shiraa addunyaatiin uummanni ishee gadadoo guddaa keessa akka jiraatu kan itti murtaa'e waa'ee Koongoo isiniif qabannee dhiyaannee irraati hanga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Osoo beeknu yookiin hin beekin dhiigaa dafqaa daa'immanii guddattoota haadholii ulfaa fi dargaggoota isheetiin albuudawwan oomishamaniin kan hojjetaman moobaayilaa fi laaptoopiin guyyaa guyyaan baannee deemnaa jirra. Faayidaa isaaniif qofa malee jireenyaa fi lubbuu dhala namaatii fi gonkumaa kan hin yaadnee fi mootummoonni seexana tuffachiisan akkasumas dhaabbilee isaaniitiin daa'imman biyya kanaa guyyaa guyyaan rasaasaan yookiin boolla albuudaa fi soqan keessatti kufuunii lubbuun isaanii ni darba. Humna isaaniitiin olitti sa'aatii hedduu fi albuudawwan kunneen baasuuf hojii cimaa hojjetamuun akkasumas hanqina nyaataatiin daa'imman aarsaa kafaleenis kumaatamatti lakkaa'amu. Nuti ijoolleen keenya waggaa 6 yookiin 7 wayita gahan moobaayilaa harkatti qabsiifnee gara mana barumsaatti ni ergina. Daa'imman Koongoo garuu waggaa 5 fi 6 wayita gahan ganama nyaata afaan osoo hin kaayatin yookiin afaan hin buufatin marrimaan duwwaan boollawwan albuudaa biyyootiin lixaan to'atamanitti soquu fi eegalu. Haalli jireenyaa fi dhugaa kun lammiilee Koongoo waliin waggoota 10 darbanii fi waliin kan jiraatedha. Biyyattiin Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo jedhamti. Biyyoota Saharaa gadii caalaa bal'ina lafaa olaanaa kan qabdu ishee guddoodha. Uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 ol ni qabdi. Giddugalaan lammiileen ishee 4 keessaa 3 kan ta'an fedhii bu'uuraa jechuunis kan akka mana jireenyaa, bishaan dhugaatii fi nyaataa gahaa akka hin arganne qorannoowwan ni agarsiisu. Daa'imman biyyattii dhalatan 12 keessaa immoo tokko umriin isaa waggaa 12 osoo hin gahin beelaan, dhibeedhaan yookiin rasaasaa fi madfiidhaanii lubbuun isaa ni darba. Addunyaarraa biyyoota hiyyeessa keessaa hiyyeessa ta'anitti biyyattiin kun maqaan ishee hammatameera. Garuu immoo kan nama ajaa'ibsiisu dachee Koongoo keessatti qabeenyi doolaara tiriliyoona 24 ta'u kuufamee argama. Dhiyeenyatti biyyattiin qabeenya boba'aa guddaa akka qabdus mirkaneera. Haa ta'u malee Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongootii fi qabeenya hammaaramee hin dhumne kun deebi'ee diina ishee ta'eera.
Qabeenya Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo yeroo ammaatti qorannoon kan beekamee fi saamtotaan kan saamamaa jiru qofaa miti. Inumaanuu qorannoon kan irraa gahamee fi gara gabaatti kan hin baane qabeenya hedduu akka qabdus himamaa jira. Biyya miskiinaa kana irraa kan argamanii fi dhaabbata Afrikaa Center for Strategic Studies keessattuu qorataa kan ta'an Pool Naantaaliyaan kanuma raadiyoo Jarmanaa DWTF himaniiru. Dhugumattuu yaadni namicha kanaa dhugaa akka ta'e ragaaleen mirkaneessan hedduu ni jiru. Warqii kan kaafne yoo ta'e biyyattiin kun dachee isheetti kuufama warqii olaanaa qabdi. Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo irraa warqii saamameen meeshaalee faayaa hojjetaman addunyaa waliin gaaniiru. Wanti nama gaddisiisu garuu warqii kana baasuufi jecha wayita boolla soqanitti daa'imman beelaa fi dadhabbiidhaan du'an, bakka hin taanetti dubartoonni gudeedaman, rasaasaa fi dhootuudhaan kan du'an, summii weerara dhibeetiin kan wareegaman lammiileen miliyoonatti lakkaaman jiraachuu isaaniiti. Konkolaattota elektirikaa dabalatee bu'aawwan oomishaa awutoomotiivii hedduun kan fayyadaman baatiriin ittiin oomishamu koobaaltii kan jedhamu biyyattii kanatti baay'inaan kan argamudha. Addunyaa irratti kuufama albuuda koobaaltii argamu keessaa walakkaan Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongootti argama. Yeroo ammaattis addunyaan waa'ee annisaa haaromsaa wayita dubbatutti ni dhaga'ama. Adeemsa keessa boba'aa fayyadamuu irraa bilisa ta'ee gara haayidrooelektirikaa, humna aduu fi humna madda qilleensaatti jijjiiramuun isaa waan hin hafnedha. Kanaafuu Koongoon gama kanaan kennata qabeenya addunyaa maraa fi gahuu danda'u hammattee qabatteetti. Humna aduutiin elektirikaa maddisiisuu fi galtee murteessaa kan ta'e keessaa soolaaraa paaneelii oomishuu fi kan tajaajilu albuudni koopparii Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongootti baay'inaan ni argama. Bilbila dabalatee meeshaalee elektirooniksii kamiinuu oomishamuu keessatti albuudni koolteen jedhamu faayidaa guddaa kan qabudha. Kuufamni kooltaan 60% kan ta'u biyyattiidhuma ajaa'ibaa kana keessatti kan argamudha. Maal godhadhe biyyooti lixaa fi dhaabbileen isaanii akkasumas sadarkaa nama dhuunfaatti osoo hin hafin qabeenya ishee hunda kana qaamolee dhuunfatanii fi Koongoonis gadadoo fi hiyyummaa keessa akka turtu kan taasisaa jiranidha. Uummanni ishees gatii namummaa dhabee akka laayyootti ajjeefamaa jira. Lammiin ishees rasaasa, beelaa fi dhukaatoo irraa hafee summiiwwanii fi dhibeewwan weeraraa adda addaatiin akka duufi yeroo hunda taateewwan sukkanneessaanii ni qophaa'afi. Achiin boodas qaamoleen kunneen dhorkaa tokko malee qabeenya biyyattii kanaa akka qircaatti qooddatu. Yeroo ammaatti lammiileen Koongoo ajjeefamaa qabeenya isaanii saamuu hafuun akka gowwummaa fi ijoollummaatti kan fudhatamu fakkaata. Osuma jennuu kan hubattan yoo ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa hanga har'aatti dhibeewwan weeraraa uumamaniiru jedhaman keessaa eedsii, ebolaa fi moonkii boksii dabalatee baay'een isaanii yeroo jalqabaatti fi argamaniiru kan jedhaman Riippaabilikaa Dimokiraataa Koongoo keessattidha. Kunis immoo waan dubbatu hedduu qaba. Keessumaayyuu immoo dhibeewwan weeraraa kunneen hundi laaboraatoorii hunda isaanii keessatti kan uumaman ta'uusaa sirriitti kan agarsiisudha. Osuma jennuu biyyooti lixaa kunneenis laga Koongoo qabiyyee uumamaa qurxummii fi kanneen birootiin guutamee ture dabalataan summeessuun tajaajila qonnaa fi dhugaatii fi akka hin oolle taasisaniiru. Koongoon albuudawwan addunyaa kanaaf adda ta'anii fi faayidaa hedduu qaban baay'ee fi hammaaramee hin dhumne qabdi. Kanneen keessaa almaazii, warqii, koobaaltii fi kooltaan akka biyyootti kan itti hammaaramu uumamni qabeenyaan kan badhaase biyya badhaatudha. Silaa maal godhadhe qabeenyi ishee kun badhaatummaa ishee kun Koongoof osoo hin malin biyyootiin laxxaa fi dhaabbilee isaaniitiin madda gadadoo ta'aniiru. Lammiileen ishee hedduun addunyaa irratti ramaddii hiyyummaa keessaa hiyyummaa ta'an keessatti kan hammatamanii dabalataan kan dagatamanii fi akka faayidaa hin qabneetti kan fudhatamanidha. Fakkeenyaaf Filisxeem wayita barbadooftu addunyaan dhugaaf dhaabbate sagalee taa'eeraafi lammiilee Filisxeemiif aantummaa isaanii mirkaneessaniiru. Israa'eliin komatanii abaaraniiru. Maalkii Moorfaa dabalatee artistoonni sammuu fi gootummaa qaban muraasni miidhamummaa Filisxeemii fi gocha sanyii balleessuu Israa'el irratti waan seenaaf ta'u hojjetaniiru. Dhimmoonni barattoota Naayijeeriyaa fi jeequmsa Haawutiis haaluma wal fakkaatuun sosochii addunyaa waliin walgahee taasiseera. Osuma beeknus ta'ee hin beekin waggoottan 50 darban olii fi tokko keenyatti guyyaa guyyaatti gadadoo biyyootii kunneenii olii keessatti ta'uun jiraachaa kan jiraatan lammiileen Koongoo garuu
duula tokko deeggarsa tokko argatanii fi xiyyeeffannoonis kennamee fi hin beeku. Hanga ammaattis qaamni hawaasa isaanii fi falmuu hin argamne. Kunis immoo hagam isaan akka miidhee fi biyyoota lixaa kunneenii fi onnee kan cimse ta'uu qorannoowwan hedduun agarsiisaniiru. Koongoon waraana addunyaa lamaan booda duuti namoota dorgomaa hin argamne keessatti jirti. Albuudawwan kunneen dhorkaa tokko malee akka lafa abbaa dhabeetti akka qisaasanii fi saamanii fi karaa Yuugaandaa fi Ruwaandaatiin meeshaaleen waraanaa lakkoofsa uummataa biyyattii waliin walqixan ta'u gara Koongootti seensisuun doolaara miiliyoonotaan lakkaa'amuu fi meeshaalee namoota dhuunfaa fi raabsuun dachee biyyattii dhiigaan guutaa jiru. Akka yaadan kan hin taane yoo ta'e immoo raayyaa ittisa biyyoota ollaa gara biyyattiitti ni bobbaasu. Girgirriin hattuudhaa fi ni mijataaf akkuma jedhamutti baay'een isaanii walitti bu'iinsaa fi jeequmsa uumuun qabeenya uumamaa ishee ni saamuu qofa osoo hin taane ni gurratu. Kun immoo yeroo aangoo isaanii ittiin dheereffatu. Dhimma kanaan wal qabatee yeroo dhiyoo asitti waraanni Ruwaandaa gara Koongootti seenuu hin qabu jechuun uumamuun booda dursa Ruwaandaa wayita gaafatan dhagahameera. Fakkeenyaaf yoota muraasaan duratti gaazexeessaan CNN Laarii Maadoof Pool Kaagamee waliin turtii taasiseen guyyaa har'aatti waraanni Ruwaandaa Koongoo keessa ni argama jedhee gaafatee fi ani hin beeku jechuun Kaagameen kan deebise. Gaaffii fi deebiin kanaanis gaazexeessaan kun deebii kana wayita dhagahu baay'ee nahuudhaan baay'ee ajaa'ibsifatee isin dursaa biyyattii kanaa miti akkamittiin kana hin beektan jedhee gaafate. Kaagameenis ammas ani dhimma kana hin beeku garuu immoo Koongootti dhimni Ruwaandaa fi yaaddeessaa ta'e kan uumame yoo ta'e Ruwaandaan of eeguuf jecha wantoota furmaataadhaa jettu raawwachuuf ni dandeessi jettee kan na gaafattee fi eeyyee harka 100 jechuun deebisaniiru. YouTube CNN irratti kan fe'ame gaaffii fi deebiin kun hawaasni idil addunyaas mormii isaanii calaqqisaniiru. Osuma jennuu dhimmi kun Pool Kaagameetiin akka waan tokko hin beekamnetti deebiin kennan isaan taajabsiiseera. Dabalataanis ija isaanii ashaboon dhiqatanii deebii deebisanii ta'us mirkaneesseera jedhameera. Waraanni Ruwaandaa gara Koongoo seenuun namoota nagaa ajjeesuu, jeequmsaa fi nageenya boreessuu akkasumas albuudawwan saamuu erga eegalee waggoottan 10 ol lakkoofsiseera. Loltoota idilee hanga ajajoota birgeeditti miidiyaaleen biyyoota lixaa suul-sagaliin waraabanii faarsaniiru. TikTok irratti kan sakkatatan yoo ta'e miseensonni raayyaa Ruwaandaa yeroo garaagaraatti gaaffii fi deebiin taasifameefiin ofitti amanamummaa guddaan loltoota raayyaa Ruwaandaa Koongootti bobba'anii argaman ta'uu isaanii wayita dubbatan dhagahamaniiru. Ji'oota muraasaan duratti Newsroom Afrikaa waliin turtii kan taasisan Leetinaal Jeneraalaa raayyaa ittisaa Ruwaandaa duraanii Kaayumbaa Nawaamsaawaan dhugumattuu Ruwaandaan raayyaa ittisa ishee gara Koongootti seensisuun jeequmsaa fi ajjechaa raawwachuun albuudawwan Koongoo saamaa akka jirtus dubbataniiru. Yeroo ammaatti sa'aatii kanatti yoo xinnaate daa'imman Koongoo 300,000 ol ta'an bariidhaa hanga galgalaatti humna isaaniitiin walitti albuudawwan soqanii baasaa jiru. Gasoo fi akaafaatiin jechuudha. Boris iftaanis haalli kun kan itti fufudha. Daa'imman 300,000 fi 50,000 ol kan ta'anii fi umriin isaanii waggaa 4 isaan kan guute guyyoota 30 boodas waggaa 5 wayitaa isaan ta'u harka haadha isaanii keessaa bahuun harka duwwaa isaanii bakka albuun itti soqamutti ni deemu. Achiin boodas bilbiloonni iPhone fi kanneen biroon albuudawwan kunneen fayyadamu. Yeroo ammaatti Koongootti yoo xinnaate daa'imman miiliyoona 15 ta'an kan nyaataan dhabanii beelaa guddaa keessatti argamu. Uummanni miiliyoona 4.5 ol ta'u immoo lubbuu isaatiin sodaatee qe'ee isaa dhiisee baqateera. Bara 1998 hanga 2004 qofaatti lammiileen Koongoo miiliyoona 3.8 ajjeefamaniiru. Bara 1996 irraa eegalee immoo waraanaa fi walitti bu'iinsa qofaan humna namaa oomishan miiliyoona 6 ol ta'an dirqiidhaan biyyootii lixaa fi dhaabbilee isaaniitii fi albuuda oomisha irratti argamu. Egaa hojii albuudaa soquu kanarratti dhibaa'uun miti har'aaf hagas soqxaniitu baasuu qabdu jedhamanii yoo guutuu hin dandeenye harki yookiin miilli ijoollee yookiin obboleessaa fi obboleettii yookiin firoottan isaanii akka adabbiitti irraa ni murama. Achiin boodas ijoollee yookiin firoottan isaanii miilli fi harki irraa muramee waliin suuraa akka ka'an ni taasifama. Kanas immoo addunyaan kan beekudha. Bara 1960 fi 70 irraa eegalee hanga har'aatti lammiileen Koongoo gocha suukanneessaa keessa darbaa kan dhufanidha.
Haalli kunis amaleeffatamee bifa jireenya isaanii ta'eera. Haala kanaan dhaabbilee galaafataa jiran kanneen kan hundeessanii fi bu'aa guddaa argachuu kan danda'an namoonni dhuunfaan kan albuuda kunneen oomishanis barruulee yuunivarsiitii miidiyaalee irratti affeeramanii gaaffii fi deebiin taasifamee fi intarpireenara cimaa waggaa, nama biizinasii cimaa waggaa akkasumas maqaan kanneen biroon ni kennamaafi. Wanti biraallee hafee nuti Afrikaanonnis namoota dhuunfaa kunneen ni jajjabeessina. Waa'ee isaanii miidiyaalee irratti ni baafna akkasumas ni faarsina. Kunis immoo dhukkubbii lammiilee Koongoo kan cimsuu fi biyyootii lixaatiifis onni kan itti horatu ta'uusaa ifadha. Kanaafidha biyyooti lixaa fi dhaabbilee isaaniitiin dabalatan namni dhuunfaan idilee Awurooppaa yookiin Ameerikaa tokkorraa gara Koongootti dhufuun dhorkaa tokko malee hanga har'aatti biyyootii fi dhaabbilee kunneen akkuma godhanitti isaanis bakka albuuda dhuunfaa oomishuu ni eegalu. Gochi isaanii kun akka irratti hin beekamnee fi akkamittiin eeyyama argatee akka hin jedhamnee fi biyyi isaa wabii ni ta'aniif. Namichi dhuunfaan kun bilisummaan socho'ee albuudni haala akkamiin soqamuu fi oomishamuu ni galmeessa. Achiinis yuutuubii irratti ni fe'ama. Lammiin Ameerikaa Daangel Tirafii kan isa fakkaatan haala kanaan namoota dhuunfaa abbaa qabeenyaa ta'anidha. Namoonni kunneen warqii fi almaazii Koongoo irraa saaman yeroo baay'ee gabaa fi kanneessan karaa yuutuubii dhaanidha. Kanaafuu namoota kunneen saaxiluu yoo eegaltan yeroo gabaabaa keessatti balaa guddaa keessa seenuu ni dandeessu. Milishoota araddaa meeshaa waraanaa hidhatanii hanga namoota dhuunfaa galaana qaxxaamuranii dhufanitti ollaarraa kan ce'an biyyoota lixaa fi dhaabbileen isaanii saamicha albuudaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo irratti hirmaachuun badhaadhaa jiru. Koongoon nama isheef dhaabbatee falmuu dhabdee Koongoon bittaa kolonii jalaa wayitaa bilisa baatu ministeerri muummee jalqabaa Paatiriis Lumumbaa turani. Lumumbaan hanga har'aatti goota biyyaalessaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongooti jedhamanii kan ilaalamanidha. Beekumsaanis ejjennoo jabaa qabachuunis nama biyyooti lixaa caalee argamee fi paan afrikaanistii ture. Lumumbaan Koongoo tokkoomte ijaaruuf qabeenya uumamaa ishees faayidaa uummata isheesiif oolchuu fi mul'ata guddaa qabu turani. Qabeenya biyya koo hin tuksiisuu waan jedheef akkasumas oomishuu waan jalqabanii fi guutuu Afrikaatti hanga har'aatti ukkaamamee hafuus ibiddi isaa kan hin dhaamne falmii diddaa Afrikaanotaa keessatti waan cimee fi CIA fi Beeljiyeem irra deddeebiin yaaliin ajjechaa taasisanis fashalaa erga tureen booda Lumumbaan erga filatamanii waggaa tokkoon booda bara 1961tti ajjechaan isaanii milkaa'eeraaf. Ameerikaa fi Beeljiyeem yaadni isaanii kun akka milkaa'uu fi doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu kaffaluun Lumumbaan xiyyaara ittiin balali'aa ture keessaa akka dursaa biyya tokkootti osoo hin taane akka nama dhuunfaatti reebaa fi gufachiisaa baasaniiru. Achiin boodas lammiin Koongoo naannoo sana turan osoo ijaan ilaalanii Lumumbaa haala nama gaddisiisuun hudhanii ajjeesaniiru. Kana qofa osoo hin taanes fannisaniiru. Kanaan dhaabbataa seetanii salfarikii asiidiidhaan foonii fi lafee isaanii gara daaraatti jijjiiraniiru. Yeroo sanatti akka tasaa ta'ee qaama isaa keessaa kan hafte ilkaan isaa tokko qofatu ture. Ilkaan kunis qorannoo fi qo'annoof gara Beeljiyeemitti ergameera. Gocha kanaan boodas boromtii isaatti haati mana Lumumbaa mudhii isheetiin ol qullaa taatee daandiiwwan Kinshaasaa irratti bo'aa maaloo adaraa reeffa abbaa manaa koo naaf kennaa naaf deebisaa jechaa kadhattus kan ishee dhaga'u garuu hin jiru ture. Dhimma ajjechaa kana ilaalchisee bara 2002tti mootummaan Beeljiyeem ajjechaa kana keessa harki isaa keessa akka jiru beeksisee amanuun ifaan dhiifamaa gaafatus akkasumas waggaa darbeetti ilkaan Lumumbaa fuudhamee kanadha jechuun ilkaan tokko gara Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti erganis dhiifamni isaanii hiikaa kan hin qabanidha. Ilkaan deebisanis kan Lumumbaa ta'uusaa wabii kan hin qabanidha. Seenaan Lumumbaa kun dursaa hanga durfamaatti uummanni Koongoo hagam jireenya gadadoo keessa jiraachaa akka jiruuf ifaan kan agarsiisudha. Garuu amma immoo galanni Doonaald Tiraampiif haa ga'uuti guyyoota muraasaan duratti ittisni raayyaa Ruwaandaa Dimokiraatik Riippaabilikaa keessaa akka bahuu fi Kaagamee fi ergaa akeekkachiisaa qabu dabarsaniiru. Kunis duristoota Ameerikaa kanaan dura turaniin irraa Tiraamp adda kan isaan taasisuu fi kabajaa fi
dinqisiifannaa argamsiiseeraaf. Yeroo ammaatti lammiileen Koongoo barraaqa abdii ilaaluu jalqabaniiru. Tiraamp gara aangootti erga dhufaniin booda seerawwan raggaasisanii fi hojiiwwan hojjechaa jiran nama dhaabbatee ilaalee fi miidiyaaleen isaan mormaa jiranis ta'e mootummoonni ta'anis yookiin namoonni dhuunfaan dhiibbaa uumuun ajandaa akkamii qabatanii deemaa akka jiran kallattii biraatiin kan dubbatudha. Hordoftoota maatii chaanalii keenya seenessarraa keenyaatiin waa'ee qabeenya uumamaa Koongoo fi darara uummata ishee ilaalchisuun isiniif dhiyeessine kanumaan xumurra. Viidiyoo kana namoota biraatiif akka sheer gootan namoonni biraas sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafanna. Yeroo fi fayyaa gaarii isiniif hawwina.